Kan baramu Rabbi tokko malee ana kan gabbaramu hin jiru. Muhammadis Muhammadis garbicha isaatii fi garbicha isaatiif ergama isaa kan xumuraa ta'uu nan dhugomsa. Ergama isaa kan xumuraa ta'uu isaa nan dhugomsa. ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa nan dhugomsa. Isa yookiin Yesuus Kiristoos Isaa yookaan Yesuus Kiristoos Rabbis miti ilma Rabbis miti Rabbis miti ilma Rabbis miti garbicha Rabbii fi garbicha Rabbii fi ergama Rabbii ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Yaa Rabbi Islaamummaarra na jiraachisi. Yaa Rabbi Islaamummaarra na jiraachisi. Irratti na ajjeesi, irratti na kaasi. Irratti na ajjeesi, irratti na kaasi. Jannata keenaa kan. Jannata keenaaf kenna. Allahu Akbar. Booni hanqanu bagara Islaamummaa dhufu. Cuuphaan xabalaan qullaa nama dhaabanii bishaan keessa nama jiranii bagara Rabbiin sii fide fadha keetiin dhufte keessa ka xabalaa jedhanii warra kan cuuphaa jedhu beektu. Iddoo namni cuuphaa nama godhu fi xabalaa nama godhu tokko rahaa godhu turre jedhee barnuti. Dubartii daawwachuu turre jedhee bar muuvii rahaa. Osoo kanaaf bagara gara Islaamummaa dhufte Islaamummaa gaafa kiristaana keessa jirtus ati Oromoo arrallee Oromoo gartee yaani Itoophiyauma dubartii dhiira singoone araba singoone faranjii singoone sanuma gartee maatii keessaa dhuftees tola itti olii haadha abbaa keetiis amantaa keessaa dhuftees waan fadhanaa waaqessanii hin cuytu kirrii ni qabda fannoo masqala ofirraa. Yaa andurumaa baasee jiran jiru. Maga baafat ayyee yoo murteeffatte shaadaan qabaddeette torbaan immoo ji'a moo hanqabta kee. Lamaa ta'ee jira beektani asitti Dubaay kana keessa hin dhoowwane boosee hin deemanii qabatan beekamtaa hin dhoowwan akka shaayii nama hin qabsiisne dhoowwan subhanallah nabeen dhiise malee turee jira ergaarsaa bakka Maga Rabbiin si milkeesse boo wallahi follow si deebisanii hin baratta inshallah yaani arruma mana barumsaa seentee booni barumsa arruma seentee kutaa tokko bakiyyaa boronjottu amma takura lama si barbaachisa high school xumuruuf miti. Inshallah. Kolleejjiis akkasii Islaamummaa sarruma seentee waa hedduutu sitti jabaata. Barreessuu, dubbisuu wantoota jireenya namatti jabaata biyya lafaa. Biyyuma Arabaa tana yeroo dhuftu oowwi biyya sanii akka nama jabaatu argite. Biyya keenya tsaayii ni moqa ni oowwaa xiqqatto. Oowwi biyya keenyaatii fi biyya Arabaa tokko miti. Qilleensi keenyaa fi kan sanii jireenyi biyya saniitis tokko miti beektu. So wanni hundi challenge nama gooti bonito yeroo gara Islaamummaa dhuftu yeroo gorii maatuma ofiitirra challenge rakkin adda addaa jechaa fi gochaan si miidhoo argamu mara maatiin gariin amantiin taabbaate jettee deem duratti harmi intala toos hin jetti hiriyootuma kee obboloowwan keetirraa ijoolluma safaraarraa waan hedduu sirra ga'u mala si arrabsu dhiira barbaada deemte birriidha wantoota adda addaa siin jedhu yoo kanuma hunda dhaggeeffadhee dubbiitti deebisettee hin maraatta namni maraataa hin dhalatu guyyaa keessa ilmi namaa nama maraacha. Armeen teenya armeen biraatis maraataan deettu yookaan hin dhaltu. Namni jireenya biyya lafaa jaalalaa isa maraacha. Dalagaan maraacha. Maadaamii maraacha. Biyya lafaa tanaan maraacha. Wantoota adda addaatu barumsa nama maraacha malee gartee maraataan hin dhalatu biyya lafaarra takkaan dhageenya hin dhalatu maraataan. Eega dhalatee maraata. Kanaaf obsuun dirqama amantaa tan dhuftee keessa barachuu Islaamummaa keessaanii taa'u miti. Hin baratta. Maaf Rabbiin na uume. Ma eessaa hin dhufe. Eessaan jirarra garamiin deema eega du'a boodaatoo maaltu na eeggataa gartee waan Rabbi sirraa barbaachisu barachuun dirqama taa hin baratta biyyuma Arabaa tana yeroo dhufanu afaan Arabaa kana na'amii fi eeywaa taa'al jechuun kun akketti nama rakkoo hin beekta rakkachaa guyyaa keessa dirqama maal naan jetti maadaamii tun akkamaa ta'u nama itti gaafatte riyaate akkana jetti buddeenaan maal jedhan daabboodhaan maal jedhan bishaaniin maal jedhan jedhamni gartee tattaaffii godhu barachuuf akkasuma tattaaffii godhu qabda booni. Digallee yoo baratte yoo hin baratin yookaan kanumaa dhufe Yesuus yaadin alsin jettise dhufe wangeelaan si rukutti ortodoksiin takka ati ammaas ameen ish takutte jechuun akkas ta'u miti barattee dubbistee ragaadhaan wantoota kana hunda argachuu Yesuus akka ergamaa ta'e akka Waaqayyoof sagadu
gartee waaqayyoo kootiif keessan akka jiru waaqayyo tokkichaaf sagadaa jedhu akka haadha qabu yesu waaqni haadhan qabu yaadu booniti ati haadha qabda abba qabda gartee biyyatti dhalatte qabda zeeginnati qabda waaqayyoon biyyatti dhalatte hin qabu waaqayyoon haadhaas hin qabu abbaas hin qabu anaaf atiin nyaata malee waaqayyoon hin gurguramu waaqayyoon hin fannifamu boonito anaaf atiin ilmi namaa wal fannisa malee gaafa waaqni fannifame allaqee dhumate waaqayyoo namni fannisu akkam goone waaqessina booni abiyyuu namni fannasuu hin danda'u oromoon abiyyi qabdee fannisti amma waan hin malle aqlisiitu gaafa angoo fudhattee yoo dandeesse addunyaan gargaarsifattee malee soo kanaaf sammuu keetitti banadhu inshallah maqaan ati jaalattu jira boonii nunu taate boonii jiradhu islaamummaa si boonsiti kabaja laal akkasi gootu shaffanaadhaan akkasi bareechitu qullaa mataafash godhanii akka maraattuu biyya lafaarra gallakkisanii ca'uun san hin toltu